In 2022, he found himself threatened at gunpoint in a case of alleged extortion. It was like a movie. When there is money, you have to be careful. Money changes people. Now a father of three, family and faith feature heavily in Pogba's life, and the flack he's faced hasn't stopped him from speaking out against social injustices. Most recently, the killing of a 17-year-old boy by French police, which sparked nationwide protests. I don't think that you're allowed to shoot someone. And became a lightning rod for criticism of an underperforming team. The football is very beautiful, but it's cruel. People can forget you. Gaafa maallaqa qabaattu of eeggadhu. Maallaqni nama sitti jijjiira. Maatii kee diina sitti bita. Al tokko maalii yaada seete. Qabeenyiif beekamtiidhaan qabu kun utuu narraa godaanee akkuma nama kamuu nagaan jiraadheen jedha. Kun afaan isaatii bahee gaazexeessituu Aljeeziraa Imaan Amraanii fuuldura ishee taa'ee itti himate maallaqni waanan fedhunaaf bite nagaaf boqonnaa sammuu na dhorkeettiin jedhe kan kana jedhummoo Paul Pogbaati. Kalaqa hannoora dirree kubbaa miilaa walakkaatti qabuu fi irraa Firaansitti dhalate abbaaf harmeen koo akka aadaa Afrikaanotaatti na guddisanii jedha. Naamusa gaarii fi amala bayeessa qabaachuu isaanirraa barachaa as gahe kana ilmaan koo sadan dhaalchisuuf yaalaan jira jedha. Fakkeenyaaf nyaata gabatee irratti hambisuun safuudha kana kan dhabe hedduudha jedha. Paul Pogbaan Itilii Juventus keessattidha kan inni jaallattoota kubbaa miilaa booji'e. Sarara gidduu Juventusiin Andrea Pirlo waliin cimdoome garee Juventus mallattoo jabinaa taasisee ture. Waancaa Scudetto 4, waancaa Itilii 2 fi umrii isaa reefuu 21 yeroo turetti ammoo kaadhimamaa taphataa shaayii addunyaa ta'e. Bara 2016 Manchester United yeroo sanatti gatii qaalii taphataa kubbaa miilaa addunyaa ta'een paawundii miliyoona 89 dargaggeessa duraan akaadaamii kilabichaatii bilisaan gadhiisetti baasee deebisee fudhate. Ogeessi sarara gidduu kun garee biyyaalessaa France waliin bara 2018 waancaa addunyaa Raashiyaan qopheessiteen goolii injifannoo tapha guyyaa waancaa irratti galcheen dabaalee shaampiyoonii ta'uun gatii isaa eenyummaa isaa fi beekamtii isaa bakka namuu hin qaqqabneen gahee kubbaan miilaa isaaf sagaddee ture. Biyya isaa waliin hangana kan milkaa'e Pogbaan turtiin isaa Manchester United garuu miidhamaan dabaalame ga'umsa haga eegamee mul'isuu hanqate. Pogba with a chance, hope for Manchester United. The best bit of football they've played in the whole game. Manchester United yeroo sanatti ofiifuu ce'umsarra jira jedhamu taphataa kanarraa waan eege argachaa hin jiru jedhamuun miidiyaalee fi dhiyeessitoota ispoortii biyyattiin qeeqamuun hojii guyyaa ta'e. Hunduu qaawwaa argate maraan Pogbaa qeeqaa kubbaan miilaa jedha Paul Pogbaan. The football is very beautiful, but it's cruel. People can forget you the next day. You can do something great. The next day you're nobody. Kubbaan miilaa hawwattuudha garuu gara jabeettiidha. Guyyaa tokko dirree keessatti waan bayeessa hojjatte goota jedhamta. Bariisaa garuu namuu si yaadatu gatiin kee homaattu hin lakkaa'amu jedha waan isa mudate yoo dubbatu. Dirree kubbaa miilaatiin ala Pogbaan nama qormaatni itti baay'ateedha. Bara 2020 gara mana jireenyaa isaa otoo deemu namoonni lama meeshaa waraanaa itti qabanii ajjeesuuf doorsisan maallaqa akka kaffaluuf itti himee harkaa bahe. Boodarra paawundii miliyoona 11 caalu kaffalee akka tures poolisiitti himeera. Namoota 5 dhimma kanaan shakkamanii poolisiin to'ataman keessaa hiriyoonni isaa baay'ee itti siqanu harka keessaa qabu. Tokko ammoo tiruusaa gara haadha tokkootii bahan obboleessaa isaa silaa kan isaarraa harka qabuu malu Maatiyaas Pogbaa jedhamutu maallaqaaf jecha isa gane. Mudannoon sun jedha Pogbaan. It was like a movie. When there is money, you have to be careful. Money changes people. Break up a family, can create a war, can create everything. Taatee wayii waan akka fiilmii fakkaata. Maallaqni nama jijjiira. Waraanatu sitti banama. Maatiin kee, hiriyaan kee, firri keellee siif hin hilu. Al tokko maalii yaada seete. Maallaqnii fi beekamtiin ani qabu kun utuu narraa godaanee akkuma nama kamuu nagaan jiraadheen hawwa jedha. Maallaqni dafqasaa xuruursee argate diinatti bituusaa yoo dubbatu. Beekamtiinsaa jal'inaaf daba hawaasa irratti raawwatamu balaaleffachuu irraa immoo isa hin daangessine. Caamsaa bara 2021 tapha xumuraa Premier League Englandiin Manchester United Old Trafford itti taphateen Israa'el ummata Palestine irratti
irratti haleellaa raawwattu balaaleffachuun Ahmed Diallo waliin alaabaa Palestine qabachuun deeggarsa isaaniif qaban mul'isee ture. Dhiyeenyuma kanallee dargaggeessa umrii 17 France keessatti seera tiraafikaa cabse jedhamuun poolisiin ajjeefamee fi guutuu biyyattii mormiin raasee ilaalchisuun. I don't think that you're allowed to shoot someone that is unarmed. Shoot him in the heart. Waan meeshaa waraanaa hidhatteef qofa nama harka qullaa jiru tokko hayyama konkolaachisummaa hin qabdu jettee itti dhukaastee ajjeesuuf mirga hin qabdu. Namoota maaliif dubbatta jedhanii naqeeqanuuf hin dhimmamu. Maatiin isaa haqa argachuu qabu jedhe. Pogbaan nama akkasiiti. Pogbaan Juventusitti si'a lammaffaaf erga deebi'een booda miidhamni irra deddeebiin isa mudatu danqaa biraatti ta'uurra darbee qeeqa gaazexeessitootaa fi dhiyeessitoota ispoortiif isa saaxile akka isa nuffisiise hima. Namoonni kun waan dubbatan akka deebisanii liqimsan gochuun barbaada. Sana dirree keessatti mul'isuun itti agarsiisuun fedha. Isaaniif jecha abdiin kutadhu yaada Paul Pogbaati. Taphataan shaampiyoonii addunyaa ta'e kun dandeettii isaatiin dirreef dirreen ala jaallattoota kubbaa miillaatiin alii dinqisiifatama. Yeroo kaan immoo qeeqamaa jiru kun afgaaffiin Aljeeziraa waliin tolche kun qilleensarra oolee hagamuutuun bubbulin qormaatni biraa isa mudate. Guyyaa keessaa guyyaa hanquu hagayya darbe keessa tapha gareensaa Juventus Udinizee mo'etti teessoo jijjiirraarra taa'ee ture. Sekondii tokkoofillee dirree seene hin taphanne. Garuu qormaanni biraa nafne. Ogeessonni fayyaa qoricha humna si'eessu saamudaasaa fudhatanii ture. Bu'aan qorannoo sanaa Pogbaan qoricha humna si'eessu fayyadamuu isaa mul'ise. Qorannaa marroo lammaffaatiinis irra deebiin dhiyeenya kana itti mirkanaa'e. Umriinsaa 30 kan ga'e taphataan kun adabbii waggaa 2 hanga 4 kubbaa miillaarraa isa daangessutu itti murama ta'a. Egaa daawwattoota keenya haga ammaatti xiindeessuun soo qalbiin akka sinawwatuuf kan saffaana ture handa miidhagina ture. Sagaleen aftaan murtiin damee official subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii.